Ajjireen abbaan manaa koo deemeera jetteetu abbaan manaa deebi'een dhufatteetu alaqaa yookaan itti gaafatamaa ishii wajjin sireedhumaa abbaa manaa ishii wajjin qaxxattee ciistee jirti jechuudha. Abbaan manaa kee immoo sa'aatiin beekamnetti yeroo kana deebi'ee dhufa kan hin jedhamnetti konkolaataa isaa konkolaachifataa qax jedhee dhufe konkolaataa isaa achi fageessee dhaabee dhufe balbala banatee seenee mabraatii yeroo ibsu ajjireeni itti gaafatamaa yookaan halaqaa ishee bakka hojii jechuudha. Ajajaa ishii mana iddoo hojii hojjettu faana giiftiin sii ciisteerti. Namichi yeroo balballi banamee ibsaan ibsamu achi utaalee kee namicha dhufu kana booksiidha. Ani immoo as keetti wanti na dhibe yeroon kana dhagee isanni utaalee kee abbaa manaa kana booksiidhaan itti kenneetu na dhibe. Maanni qoy weelkaamii deemoo yedasdisi. Ndujoo waan kon bukuun dhumni isaa du'aadha bara. Dhumni isaa du'aadha garuu maal goota du'attuun kolfama jechuufan kolfee. Anas keettinnaan ilaalu namichi achi utaalee dhufee booksiidhaan abbaa manaadha. Booksii funyaanitti kennuun maali barbaachiseen jedhan. Baga gammadeedha moo maanni sarpiraayiziidhaan se'a. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif baay'ee tokko bineeldotaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u. Baga jiraatan hundi keessanuu kun garuu addadha isiniin jedha jechuun warra yeroo kaanirra wanti adda isaa taasisu lamaan isaaniiyyuu namichi kun ol erge lamaan isaanii oluma erge wal faana sa'aatii moo wal fakkaata guyyaa moo wal fakkaataatti kallattii antikkeetti kutachiisee oluma erge jechuudha. Bakka maal gootare kanaa ol maaltu jira daffaramuu kanaa ol maaltu jira dheetu qat godhee ergeen isiniin jedha. Egaa namni kun dhalatee kan guddate Walisoottidha. Kan inni hojjechaa ture barsiisaa ture immoo Jimmattidha. Maal jedhe Baddallee Biiraa Faafrikaa Baddallee Biiraa keessas yeroo dheeraadhaaf hojjechaa ture. Yeroo dheeraadhaaf hojjechaa ture jedha. Garuu haa ta'u malee guyyaa tokko namichi kuni mana isaatti gara hojii deeme. Haati manaa sun immoo akka odeeffannoo sana dhageettanii haati manaa sun immoo namicha iddoo hojii ishiitti itti gaafatamaan jiramti bakka hojii halaqaan itti gaafatamaa sana faana mana isaa keessa sireedhuma isaanii irratti ciistee jirti. Namni kun abbaan manaa kun immoo hin dhufe bakka maaliif akka dhufe isatu beeka mana isaa waan ta'eef deebi'ee maaliif akka dhufe isatu beeka. Yeroo dhufutti yeroo konkolaataa isaa achi siqsiisee dhaabee yeroo dhufe balbala banee ibsaa ibsee ol darbuudhaaf yeroo jedhu jarri fuuluma fuulatti wal qunnamtii saalaarra jiru jechuudha. Ijuma isaatiin argeen ija kootiin argaa ramoodhe kan naheen kufneeyyuu namichi kun gobaziidhaan jedhe kan nahee feentiin naqqalee isaanuu isa waan tokko hin goone as deebi'anii ani cimaadhaan jedhe. Booda namichi achi utaalee maaltu nutti seeni jedhee utaalee yeroo cumaa ka'u namichi isa kana booksiyaan itti kenna jechuudha funyaan keessa fuula keessa. Namichi abbaan manaa kun dhiigni irra osoma lola'u na rukutee kee kufee na rukutee kee deebi'ee hin kufee. Booda masaaraa qabadheen jira jedhe meeshaa shugguxee jechuudha. Yeroo inni nadhee keenis dhiigni narra funyaan keessa dhiigni gadi na yaa'u inni immoo duubatti yeroo kufu maanni kun jedheen akkasumatti hin kennee fedhe. Bakka zim jedhee man kennee fedhe yeroo haasa'u tokkoon dha'ee jedhe zim jedhee achuma yeroo inni lafarra foqoqu kufee lafarra yeroo inni akka nagaa jedhee bakka rukutaan tiree waan ta'u sana akkas yeroo inni ta'u haati manaa immoo balbalarra geesseetti baduudhaaf jechuudha akka isheen hin deemne isheen ol deebisee qabee manatti ol deebiseen eenyudha jennaan deebisheen deebiste mona dhibeera. Eenyu kun namni kun eenyu jennaan namadha. Nama ta'uu beeka eenyu jennaan firadha. Firri ana dha'u eenyudha. Firri ana dha'u ol utaalee ana dha'u eenyudha. Firri kun eenyudha. Sanuu kan ana dha'u jennaan bakka fira ati hin beeknedha jetteetu isa inni rukutame sanaa fi baay'ee gadditee wayyoo ofuma kon nama ajjeese anatu nama ajjeese jetti jedhe. Miiruma sana keessa toon jiru isheenis indee jedheeni isa ani akkana ta'e anaaf isheen hin gaddine
isaaf gaddaar ta'e miirri natti yeroo dhagahamu isheesi adda keessan kenneef hinduute jechuudha. Akkasumatti taasee bar gimbaaraa ውስጥ ነው የመጣው ሞተች ማለት ነው። አካተል laal argite akkuma salphaatti haasa'an nama garuu mana hidhaa jira mana hidhaa jira umurii guutuutti murtaa'e nama lama waan ol ergeef jedhame fataa hidhee haasa'a garuu yeroo haasa'u achuma keessa haasa'a ammanni mana murtii mana hidhaa keessaati kan gaaffiin kun gaafatamee achas bahee jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Namni kun silaa maal haa godhu isin mee isinitti meemti taate silaa maal haa godhu jettu. Namni kun dhufee haati manaasa dhiira biraa faana akkatti ijaabichatti yoo argee akkam haa ta'u jettan sarpiraayiz jedhee irratti wanti ni haa dhukaasu jettan moo waan isaan dhugan haa kennuuf moo ofiisa mana sana keessaa shaantaasaa fudhatee baqatee haa deemu moo maal godha ilmi dhiiraa kanaa olitti jireenya qaba kanaa olitti kanaa ol dhiirummaan jirattus kanaa ol dhiirummaan jira injiru kaani dhiira miti jechuudha. Kana booda isheen mana isaa keessatti siree isaa keessatti sanuu saalfachuu dadhabdee mana isaa siree isaa irratti dhiira biraa fidee jechuun inni dhiira miti jechuudha. You know kana dheecitiin jiru kan adda keessa dhee hinduute jechuudha. Kan inni jedhee salphisee jecha lamaan dubbate inni isheen amma inni akka dhiira hin taane dhiirummaan isaa isheedha akka hin taane inni dhiira waan hin taaneef dhiira kan biraa akka fidattedha. Kanaafuu baay'ee tokko na ajaa'iba jechuudha. Yeroo baay'ee namni lamaan isaanii akkanatti ol erguun jiru maybe yookaan isa ta'uu danda'a yookaan ishee ta'uu danda'a shakkiidhaanii tokko dhageessaniitu walaayittaatti haadhama jaalallee ishii isatu eebbifama. Isheen immoo yuunivarsiitii biraa jirti. Inni immoo gara walaayittaatti eebbifama. Isheen iddoo biraa baratti. Inni eebbasaa fi eebbisiisuu dhaqxee bakka inni jiru sanatti waan tokko gootee diikooreeshinii garaagaraa gootee guyyaa sanatti jechuudha eebbasaaf qopheessiti. Inni garuu maal godha galgala sana ati iddoo dhaqxee barachaa jirtutti nama biraa faana jalqabdee rileeshinii anaanii gashashna gootee anaaf bakka iyyuu hin qabdu ati nama bira ana irratti qabdaa jedheetu morma ishii kute nageenya kan waan kana dhageenye akkas jedheetu morma ishii kutee halkan tokkotti jechuudha. Baay'ee sireesiidha waa'ee dhiiraa. Dhiirri ijaansi argee miti laanni kunillee jaan argine na shakkiidha. Nama biraa waan irratti qabatteef anaan gashashna gootee yeroo baay'ee yeroo achi jirtu ana faana uumaa rileeshinii hin qabdu anaaf bakka hin qabdu jedheetu eeggatee yeroo isheen isa bira dhuftu akkas godhee morma kutee ajjeese. Inni ijaan akkanatti ija isaa lamaaniin arge mana isaa keessatti arge akkam haa ta'u jettusi. Basmaa ani garuu dubartoonni maaliif akkas ta'u jechuun mana isaanii keessatti abbaa manaas saree abbaa manaas sheemii miti salphina miti. Baay'oon namni sun hin taaneef taanaan jireenya irratti waa'ee siree kanatti ishee rakkise waa'ee sireen kun ishee sana faana hin taaneef taanaan karaa nagaa baqqaatu namni hin du'in tu namni hin dhiigin mirga qabdi bar wanti ishee hidhee kaa'u hin jiru irraa adda bahuu dandeessi seerra adda ishee baasaa humti namni adda ishee baasaa jaarsa adda ishee baasa yeroo adda baatee mirkaneeffattee immoo abbaa barbaadde faana jiraachuu mirga dhibba qabdi. Garuu akkanatti mana ofii keessatti siree abbaa manaa ofirratti nama wayii fiduu jechuun basma kanaa ol duun hin jiru. Kanaa ol immoo dhugaa waaqa duun hin jiru jechuudha. Akkattiin ol ergeen siniin jedha gaa waaqni sinaa eegu malee baay'ee sireesiidha waan akkasii seexanillee waan akkasii baay'ee barbaaddi waa'ee dhirsaaf niitii gidduummoo isheen ikkoo maalitti seetan yoon dhabee dhirsaaf niitiin dhabu jetteen seexan jetti jedhan namni argi jira garuu anis nan dhagee jedhaniin dhagee malee nagarreen jedhan innaa seexannoo akkas jetti jedhanii waa'ee dhirsaaf niitii usuwaa